Dhaabbanni mana amantaa Makaana Yesuus Itoophiyaa damee Adaamaa meeshaalee ispoortii fi maashina hodhaa huccuu hodhu manneen barnoota sadiif deeggarsa taasise. Dhaabbanni mana amantaa Makaana Yesuus Itoophiyaa tajaajila barsiisa amantaa kennuun cinaatti hojiilee rakkoo dinagdee uummataa furan irratti xiyyeeffachuun hojjechaa jira. Dhaabbanni mana amantaa Makaana Yesuus Itoophiyaa damee Adaamaa manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa seenaa sabaa bisiqqee fi ifa boruuf deeggarsa meeshaalee uffata ispoortii garagaraa fi maashina huccuu hodhu taasisee jira. Duraboonni manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa seenaa sabaaf bisiqqee fi ifa boruu kun akka jedhanitti adeemsa baruuf barsiisuu manneen barnoota isaanii cimsuu fi hanqina meeshaalee barnootaa qaban akka furataniif deeggarsa meeshaalee barnoota adda addaa maashina huccuu hodhu fi biroo dhaabbanni Makaana Yesuus Itoophiyaa damee Adaamaa taasisaa fi jiru galateeffachuun dhaabbileen biroos akka gargaaran gaafatan. Barattoonni iddoo amalawwan adda addaatti akka hin oolleef mana barumsaa keessatti shaakala qaamaa ispoortii hojjechuudhaan akka dabarsaniifis akka mana barumsaa keessatti oolaniifis fayyummaa qaamaa isaaniitiifis kan godhu ispoortii mana barumsaa keessatti hojjetamuudha waan ta'eef dhaabbanni deeggarsa akkanaa mana barumsaatiif taasisuun isaa waan baay'ee jajjabeeffamuudha. Nutis garuma kanaan galatoomaa isaanii jenna. Asiin nu geelleen dhaabbata tola ooltotaatii fi mootummaa teenya waan ta'eef ammallee hanqina guddaa qabnaa dhaabbanni wal fakkaataan nu deeggaruu barbaadu yoo jiraate akka nu cinaa dhaabbatu gamanumaan dhaamsa dabarfachuu barbaanna. Barattoonni manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa seenaa sabaaf bisiqqee fi ifa boruu akka jedhanitti dhaabbanni kun yeroo garagaraatti hanqinaalee manni barumsichaa qabu furuun uffata ispoortii kubbaa miilaa waliin dubartoota ogummaa hodhaa irratti leenjisee baasuun dandeettii isaanii gahoomsuun deeggarsa taasiseef galata qaban ibsan. Dizaayinii irratti fakkeenyaaf gurdii irratti leenjinee gurdii fi wantoota adda addaati irratti illee moodisii kanneen irratti leenjine waan ta'eef baay'een isaan galateeffadha. Haa galatoomanii jaawarri akkana nu barsiise nu leenjisee deeggarsa kanarratti dubartoota irratti labsanii leenjii garaagaraatiif waan dubartoota deeggarree dhaloota illee nuti illee gaafa baranne dhaloota nu boodaallee barsiisne dhaloota keenyallee barsiisne dhaloonni sanillee dhaloota boodaallee barsiisu. Moodesii dubartootaaf akkaataatti hodhan uffata diizaayinii gurdii faashinii garaagaraa akka itti hodhan nu leenjisan hedduu haa galatoomanii jiran. Bata mana amantaa Makaana Yesuus Itoophiyaa damee Adaamaatti qindeessituun piroojeektii ittisa fayyaa dubaree Salaam Wandasan EBS'f yaada kennaniin akka jedhanitti dhaabbanni isaanii rakkoo dinagdee hawaasaa furuun akka magaalichaatti deeggarsa garaagaraa taasisaa turuu ibsuun guyyaa har'aas manneen barnoota seenaa sabaaf ifa boruu fi bisiqqee sadarkaa tokkoffaa deeggarsa kanneen akka uffata ispoortii maashinii uffata hodhu ኮምፒውተራ ፊ ብሮ ታይሱ ይብሳን ለትምህርት ቤቱ ለገርልስ ክለብ የማሽን የሚሰፉበትን ማሽን ሰፖርት አድርገናል። ሌላው ደግሞ በስፖርት ክለብ ላይ ያደረግነው ነገር ኳሶችን በየሶስት ትምህርት ቤቶች አሉ። በሶስት ትምህርት ቤቱ ቢሲቄ ሴና ሳባ እና ደግሞ ኢፋ ቦሩ የሚባሉ ትምህርት ቤቶች ናቸው። ለነዚህ ለሶስቱም ሶስት ኳሶች የእጅ ኳስ ደግሞ ኳስ የሚጫወቱበት የእግር ኳስ እና ደግሞ ለየቡድናቸው 15 ማሊያዎችን ለየትምህርት ቤቱ ሰጥተናል። ጂጋጌሳን ወልዳ ወንጌላ መካነ ኢየሱስ ደሜ ግዱ ገሌስ ኢትዮጵያ ፊ ኮሚሽኒ ሚሶማፍ ተጃጅላ ሐዋሱማ ቦ አማን አባቡ አከጀዳኒት ሆጂ ኤቢፈማ ፊ ከዋቅኒ ጃለቱ ተጃጅላ ሚሶማ ፊ ሐዋሱማ ረት ጤፈተን ይሮ አዳዳት ጉቱ ብየቲ ከሰት ቀርሺ ሚሊዮን ሰዲ ጥቋሻን ኦሊትል ማማም ሆጃቹን ሐዋሳ ፈየደሞ ታይሳ ጅራቹ ኢብሳን ከሰት naannoo hundumaa keessatti hojjenna. Egaa kuni hojii hawaasummaa fi misoomaati. Kallattii garaagaraatiin jechuudha. Karaa barumsaa, karaa fayyaa uummataa eegsisuu irratti akkasumas immoo karaa bishaan barbaachisaa ta'e bishaan dhugaatii uummataaf hojjechuu irratti akkasumas immoo karaa nagaa buusuu irratti hawaasa keessatti kallattii adda addaatiin hojjennaa. Mana barumsaa kana keessatti hojii garaagaraa hojjenneerraa kan har'aa dabalatee gara miliyoona 3 akkasii baasii gooneerra.